waaqayyo abbaan keenya yeroo kana kan nu kenne galanni isaaf haa ta'u. Faarfattoota keenya irra bulee faarfannaa isaa kan dhiyeeffatee maqaan isaa ulfaatu faarfattoota keenyaa fi bara tajaajila isaanii waaqayyo dheeressu eebba samii eebba lafaatiin jara eebbisu akkasuma barsiisaa keenya obboleessa keenya Dr. Lalisaa waaqayyo sagalee jireenyaa isa dhaggeeffachiisu sagalee jireenyaa isa dhaggeeffachiisu sagalee jireenyaa isa dhaggeeffachiisu bara tajaajila isaa eebbisu maatiiwwan Fayyisaa Addunyaa duraan dursee galata guddaa qabdanii galata guddaa hundumti keessan qabdanii waan guddaa raawwattanii waan nama boonsu raawwattanii taabota Fayyisaa Addunyaa ayyaana waggaa isaa kabajuudhaaf yeroo keessanitti murteessitanii qabeenya keessanitti murteessitanii humna keessanitti beekumsa keessanitti murteessitanii keessummoota ofitti amantanii waamtanii waaqni isin gargaaree kabajaan isa yaadne caalaatti raawwattanii waaqni nu raawwatee sagantaa keenya fixne mee galata waaqaaf galchaa sagantaa darbeefi